Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Sadaasa 5,2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Shirri hooggantoota Sumaaleetiin magaalaa Dirdawaatti jeequmsa kaasuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuun himame. Abaawwan erga biyyatti deebi'ee yeroo jalqabaaf filannoo irratti hirmaachuu fi Ameerikaatti balaa xiyyaaraa fe'umsa irra ga'een lubbuun namoota 7 darbe. Dirooniin Suudaanitti awwaalcha irratti dhukaafame namoota 40 galaafate. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti amma oduu bal'inaan. Shira hooggantoota Sumaaleetiin magaalaa Dirdawaatti jeequmsa kaasuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Sumaalee saamicha daangaalee lafa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiruun qindoomina jabaa hooggansa mootummaa federaalaa duubaan akka jiru icciitiin keessoo OFM dhaqqabe. Guutuu gabaasaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Sumaalee saamicha daangaalee lafa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiruun qindoomina jabaa hooggansa mootummaa federaalaa duubaan jiran wajjin ta'uun magaalaalee Oromiyaa keessattuu kanneen wiirtuu daldalaa fi misooma taate bulchiinsa mootummaa Sumaalee jala galchuuf hojjetamaa jira. Tattaaffii pirezidaantii mootummaa naannoo Sumaalee obbo Mustafee Muhammad Umar duubaan hooggantoota Sumaalee kanneen sadarkaa federaalaatti jiran jiraachuunis himame. Kan malees hooggantoonni magaalaa Diradawaa addatti itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa magaalaa Diradawaa obbo Ibrahim Yusuf itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Diradawaa obbo Harbiibuu fi afyaa'iin magaalaa Diradawaa aadde Fatiyaa Adan qindoomina waltajjii manguddootaa fi dargaggoota Sumaalee Diradawaatti hokkara kaasuuf karra saaqan duuban jiraachuu maddi keessoo bulchiinsa Diradawaa eeree. Yeroo ammaa kana shira qindeessanii uummata Oromoo magaalaa Diradawaa keessaa buqqisuu hojjetaa jiraachuu icciitiin keessoo OFM dhaqqabe saaxilee. Qindoomina hooggantoota mootummaa federaalaa saba Somaalee ta'anii fi hooggansa mootummaa naannoo Somaaleetiin Oromiyaa kallattii bahaa fi kibbaatiin saamicha lafaa jabaan taasifamaa jira. Kanumaanis magaalaalee wiirtuu daldalaa fi misooma taate magaalaa Diradawaa fi magaalaa Mooyalee fudhachuuf sochiin hooggansi Somaalee taasisaa jiru hammaataa dhufuun uummata Oromoo irratti dhiibbaa geessisaa jira. Kanumaanis haasawa muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhiyeenya waa'ee Diradawaa ilaalchisee magaalaan Diradawaa akka heera mootummaa federaalaatti magaalaa qaama Oromiyaa ta'uu mirkaneessan sababeeffachuun manguddoonni fi dargaggoonni Sumaalee waltajjii tibbana Sadaasa 3,2025 magaalaa Diradawaatti ta'aniin haasawa jibba sanyummaa fi arrabsoo sanyummaa qabu dubbachuudhaan uummata Oromoo mufachiisuun walitti bu'iinsa saboota lameenii kaasuun dhaga'ame. Waltajjii gwaazota Sumaalee haasawa ministeeraa balaaleffachuu fi seenaa sobaa tolchuu olola facaasuuf taa'ame irratti dargaggoon waahila hoogganaa paartii badhaadhinaa kan ta'e hiriyyaan obbo Adam Faaraa dubbii dubbateen uummanni Oromoo galtuu killee fi aannan gurguraa turte jechuudhaan dubbate. Itti dabalees muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad waan abjuun arge haasawa jechuun uummata Oromoo bal'aa fi muummicha ministeeraa arrabsuudhaan yeroo ammaan magaalaa Diradawaatti jeequmsaaf karrabaniin haalli magaalaa Diradawaa jijjiiramaa dhufuun mul'ateera. Erga biyyatti deebi'ee yeroo jalqabaaf filannoo irratti hirmaachuu fi filannoo biyyaalessaa 7ffaaf qophii ta'us dirreen siyaasaa cufamuu ibsuun adda bilisummaa Oromoo komate. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Filannoon biyyaalessaa 7ffaa qophii ta'us dirreen siyaasaa cufamuu ibsuun adda bilisummaa Oromoo abaa'uun komate. Filannoof qophaa'uu jechuun dirree siyaasaa banameera jechuu miti danqaa keessa jira jechuun dubbi himaan abaa'uu obbo Lammii Gammachuu himu. Guyyoota lamaaf marii kan taasisan miseensonnii fi hooggantoonni abaa'oo ibsa ejjennoo dhimma nageenyaa dirree siyaasaaf kanneen biroo of keessatti qabate baasaniiru. Dubbi himaan abaa'oo obbo Lammii Gammachuu waltajjii miseensonni haala qabatamaa biyyi kun keessa jiru uummanni keenya keessa jiru gaanfa Afrikaa fi addunyaan keessa jiru itti gamaggamanidha jedhan. Dabalataan waltajjii kan miseensonnii fi qondaalonni dhaabichaa murtee fi ejjennoo dhimmoota kanneen irratti qabanitti beeksisan ta'uu dubbatanii. Waggoota darban keessaa biyyattii keessa dirreen siyaasaa danqamuun kan komatan dubbi himaan abaa'oo obbo Lammii Gammachuu haala qabatamaa argaa jirrutti hiikkoon dirree siyaasaa banaa jedhamu mataansaa biyya kana keessa hin jiru jedhan. Dhimma kana yeroo ibsanis miseensi ta'ee hoogganni dhaabaa isaanii naannoo Oromiyaa fi bakkeewwan uummanni Oromoo jiru kan birootti gadi bahanii dirree irrattis ta'ee galma keessatti uummata waliin marii taasisuuf haalli mijataa akka hin jirre himaniiru. Dirreen siyaasaa ni cufame kan jennu hoogganni bilisa ta'ee socho'ee uummata jidduu deddeebi'ee sagantaa siyaasaa fi akeeka qabsoo abaa'uun gaggeessu agarsiisuu barsiisuu fi beeksisuuf hiree hin qabu jedhanii. Dabalataan miseensonnii fi hooggantoonni dhaabichaa hidhamanii mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu fi wayitamanni murtee kennu hojiirra ooluu dhabuun danqaa akka itti ta'es dubbi himaan dhaabichaa kun himaniiru. Gama biraatiin addi bilisummaa Oromoo hoogganni isaa gara biyyaatti deebi'uun walqabatee naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee birootti walii galatti waajjiraalee 120 ol banatee akka ture obbo Lammiin himu. Haa ta'u malee yeroo ammaatti waajjira muummee magaalaa Finfinneetti argamuun ala kaawwan cufamanii jiraachuu dubbatu.
Waajjiraalee kana keessa waajjirri guddichi muummee fi seena qabeessi kan Gullallee baatii 2 yookiin 3 dura kan baname kanarraa kan hafe waajjiraaleen keenya cufaadha jedhaniiru. Dhimma cufamuu dirree siyaasaa fi rakkoolee biroo isaa mudate ilaalchisee dhaabichi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti iyyataa kan ture ta'uu obbo Lammiin himaniiru. Boordiin hamma dandeettii raawwachiisummaa isaa raawwataa akka ture ni amanna. Dandeettii raawwachiisummaa isaa garuu waan bal'aa deemee rakkoo amma jiru kana nuuf furuu hin dandeenye jedhanii. Akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 2017 dhimma filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kan kennan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Melaatu Warq Haayiluu komii hidhamuu miseensotaa fi cufamuu waajjiraalee paartiin siyaasaa kaasan ilaalchisee miidiyaaleen gaafatamanii turani. Isaanis humni boordiin filannoo qabu miseensi kiyya hidhameera yommuu jedhamu qaamni hidhe eenyu jennee gaafannaa yommuu nutti himan qaama hidheef xalayaa barreessina jechuun kan dubbatanii. Xalayaa kanaanis miseensonni dhaabbilee siyaasaa maalii fi eenyuun akka hidhaman akkasuma mana murtiitti dhiyaachuu isaanii kan gaafatu akka ta'e himuun namni tokko hidhamee dhimmichi mana murtiitiin qabamnaan hojiin boordii filannoo iddoo sanatti dhaabbata jedhanii. Kana malees boordichi tuuta bakka bu'oota paartii komii dhiyeesse boordii filannoo fi paartii biyya bulchuuf keessatti qabate ijaaruun rakkoolee akka furaman hojjetaa akka tures himanii. Gama ibaatiin yeroo mara sagantaa siyaasaa qabnuun filannoof qophiidha kan jedhan dubbi himaan ABO obbo Lammiin haaluma kana keessa teenne dhaabni akka dhaabaatti sagalee uummata isaatiin filamee uummata isaa gaggeessuuf murtii qabateera jedhaniiru. Kana malees dhiyeenya kana gaafilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummatarraa ka'aniif deebii kan kennan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaa yeroo isaa eeggatee akka adeemsifamu himanii. Filannichi dimokiraatawaa gochuu akka barbaachisu himuunis manni marichaa sagaleewwan baay'ee kan itti kennan akka ta'u abdiin qaba jechuun isaanii kan yaadatamudha. Dhimma haala nageenyaa naannoo Oromiyaa ibsa ejjennoo isaanii keessatti kan eeran miseensonnii fi hooggantoonni ABO Oromoon nagaa argachuu qaba jedhaniiru. Daangaa naannoo Oromiyaa sarbama lubbuu lammiilee gaagaamuu BBC'tti kan himan obbo Lammiin erga akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 mootummoonni naannoo Amaaraa fi Oromiyaa wal ta'uudhaan nagaa waloon kabachiisna jedhanii booda uummanni keenya daangaa irra jiru nagaa hin argan jedhanii. Itti dabaluunis uummanni dhumaa ture dhumaas jira buqqaa jira gaagamaa fi goolamaaf saaxilamee jira. Isa kana kan caasaan dhaabaa sadarkaan jiru kaase jedhanii. Daangaan naannoo Oromiyaa gama naannoo Somaaleetiin humnootii humna addaa naannoo Somaaleetiin sarbamus himanii. Dhumarratti uummanni keenya nagaa waaraaf tasgabbii sabatiinsa guutuu argachuu danda'uu qaba kan jedhu jabeessinee kaasne jechuun dubbatanii. Ameerikaatti balaa xiyyaara fe'umsaa irra ga'e lubbuun namoota 7 darbee. Ameerikaa bulchiinsa Keentaakiitti xiyyaarri fe'umsaa buufata xiyyaara idil addunyaa Luwisviil Muhammad irraa ka'aa ture kufee caccabuun lubbuun namoota 7 darbeera. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Ameerikaa bulchiinsa Keentaakiitti xiyyaarri fe'umsaa buufata xiyyaara idil addunyaa Luwisviil Muhammad irraa ka'aa ture kufee caccabuun lubbuun namoota 7 darbeera. Bulchaa Keentaakii Andi Beeshir akka jedhanitti balichi kibxata galgala kan mudate yoo ta'u xiyyaarichi erga ka'ee booda baay'ee osoo hin turin dhoowuudhaan kan uumame. Balaa kanaan lubbuu namoota darbeen alattis namoota 11 irra miidhaan kan dhaqqabee fi baay'inni namoota du'anii dabaluu akka malus eeraniiru. Boba'aa gaalonii 38 fe'ee gara Honoluluutti deemuuf ka'aa kan ture xiyyaarri kun daandii ittiin ol ka'u irraa sigigaatee gamoowwan naannoo jiranitti rukutamuun dhaabbilee daldala 2 mancaasuun ibidda guddaa uume. Ibiddi balaa kanaan uumame garri caalu kan to'atame yoo ta'u sababa balaa kanaa baruuf qoratamaa jiraachuunis himameera. Odeessa ibaatiin Ameerikaan baatii tokko keessatti gaazii uumamaa dhangala'aa meetirik toonii miliyoona 10 erguun biyya jalqabaa taate. Ameerikaan baatii tokko keessatti gaazii uumamaa dhangala'aa meetirik toonii miliyoona 10 erguudhaan rikoordii addunyaa haaraa galmeessiteetti. Ragaa dhaabbata faayinaansii addunyaa London Stock Exchange Group jedhamu waabeffachuun Reuters akka gabaasetti Ameerikaan ji'a onkoloolessaa keessa qofa gaazii uumamaa dhangala'aa meetirik toonii miliyoona 10.1 gabaa biyya alaatti ergiteetti. Kun ammoo gurgurtaa ji'a fulbaanaa keessa raawwatte meetirik toonii miliyoona 9.1 kan caalu ta'uudha kan eerame. Ameerikaan faayidaa caalmaa qabu kana argachuu kan dandeesse pirojektoota haaraa 2 jalqabuudhaan gaazii uumamaa dabalataa oomishuu waan jalqabdeefi. Pirojektoonni kunneen bara 2026tti guutummaatti yeroo xumuraman biyyattiin gaazii uumamaa baay'ee gabaa addunyaatiif akka dhiyeessisu ni taasisa jedhamee eegama. Ameerikaan gaazii uumamaa isii gara biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa kibbaa adda addaatti ergite. Biyyoonni isiin itti gurgurtus Jarman, Yuunaayitid Kingdom, Jaappaan, Kooriyaa kibbaa, Indiyaa, Ispeen, Firaansii fi
Biraazil fa'aa ta'uun eerameera. Itoophiyaanis naannoo Somaaliyaatti waggaatti liitira miliyoona 11 oomishuuf dandeessisu piroojeektii gaazii uumamaa dhangala'aa Ogaaden eebbisiisuudhaan marsaa lammaffaaf ammoo kan waggaatti liitira biliyoona 1.33 oomishuuf humna qabu eegalchiisuunis ni yaadatama. Dirooniin Suudaanitti awwaalcha irratti dhukaafame namoota 40 galaafate. Haleellaa diroonii Suudaanitti namoota awwaalcha irra jiranitti xiyyeeffateen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamuu qondaalonni fi rogeeyyiin himanii. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Haleellaa diroonii Suudaanitti namoota awwaalcha irra jiran irratti xiyyeeffateen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamuu qondaalonni fi rogeeyyiin himanii. Namoonni kun magaalaa waraanaa biyyattiin to'atame ol obeeditti awwaalcha irra turanii. Haleellaa gaafa wiixataaf humna addaa Suudaan RSF himatanii RSF'n himannaa kanarratti deebii hin kennine. Haleellaa namoota daasii keessa jiran irratti raawwateen baay'een namoota osuma hospitaala hin gahin lubbuun isaanii darbuun gabaafameera. Magaalli El Obeed magaalaa Kaartumii fi naannawa lixa Suudaan Daarfurii kan wal qunnamsiistudha. Akkuma bakkeewwan kaanii naannawa Kordofaan kanattis lolli hammaateera. Odeessa ibaatiin ilmi maatii isaa mana barumsaa London irraa Gaanaa isa galchan mana murtiitti himate. Waladeemaan waggaa 14 lammii British ta'e maatiin isaa mana barumsaa London jiru irraa mana barumsaa bultii Gaanaa jiru isa galchinaan mana murtiitti isaan himate. Haa ta'u malee manni murtii olaanaa Gaanaa amma qormaata sadarkaa lammaffaa isa dhumaa fudhatutti achuma akka turu ajajeera. Mucaan maqaan isaa hin eeramne bara 2024tti ture firasaa dhukkubsatu akka iyyaafatu itti himame gara Gaanaa kan gaggeeffame. Garuu maatiin isaa sababa naamusa dhabe jedhaniif achi isa erguu himanii. Londanitti mana barumsaa irraa akkaafu qarshii achii dhufteensaa hin beekamne harkatti akka qabatu albee qabataa ture jechuu isaanii ragaa mana murtii ni agarsiisa. Mucaan kun garuu miseensa garee wambadee kamiyyuu ta'u kan haale yoo ta'u meeshaa waraanaas qabatee akka hin beekne himeera. Abbaa murtii murtoo wiixata dabarseen mucaan hanga qormaata xumurutti Gaanaa akka turu murteesseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun hin dagatinaa. Guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.